Baankiin kun waa hedduu of keessaa qaba. Oduu gammachiisaa baankii Raammis baankii hayyoota gurguddaa fi aalimoota keenyaan hundeeffamte yoo taatu yeroo ammaan tanaa unkaa isiirraa eegamu hunda guuttachuudhaan waa walal jechaa dhofteeti jirti baankii Raammis. Ulamaa'ota keenya hayyoota akkasuma dargaggeeyyiin abbootiin qabeenyaa warreen sagantaa baankii Raammis kan guyyaa irraa magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti nuuf argamtan duraan dursee baga rabbiin guyyaa kabajamaa kana keessatti yeroo kabajamtuu tanarratti akkaataa hawaasa keenya jijjiirama irra finnuu fi guddina tartiiba qabeessa tokko hawaasa keenyaaf waa karoorsina jennee waliin dhufne kanarratti baga rabbiin nagaa waliin nu fidee isiniin jenna. Ummata keenyaaf walga'iilee akkanaatiif fi mariilee akkanaatiif taa'uun yeroo jalqabaatiif illee ta'uu baatu wantoota akkaan cimaatii fi akkaan isaan irraa dheebochaa turan irraa akka ta'ee fi malkaa isaan irraa gabaa turan irraa akka ta'e hawaasni keenya hayyoonni keenya beeytonni gaffageessanii ni beekan jechuudha. Gatii walgahii har'aan tanaa kun gatii guddaadha isaan bira qaba jeetii yaada. Halkanirraa gara bariitti dhiyaachaa akka jirru ni hubatan jee yaada. Hayyoota keenya, ulamaa'ota keenya, abbootii qabeenyaa baga nagaan dhuftan isiniin jechaa sagantaa har'aan tanaa kanarratti baankii Raammis akkaataa goolabbii isiidha xumura isii akkamitti bareechina maal godhuudhaan nutis cinaa dhaabbannee wanni kun keenyaa beeynee hiyyummaan nu dhagamte baankii tana gaggeessina haala xumura isiidhaa kana bareechina waan jedhuuf sagantaa har'aan tanarratti walitti isii yaamne. Xumura isii kana miidhagsuudhaaf isin nu barbaachisa waan ta'eef baankiin tunis teessani waan ta'eef baankiin hangam takka barbaachisa hangam takka nu feesisa wanni jedhu waan dilas hunda isin himuun barbaachisa osoo hin ta'in waan isinis gaffaginaan beektan waan ta'eef jecha baankichi yeroo ammaan tanaa gara xumuraarra waan jiruuf inshaallah sagantaa har'aan tanaa keessatti waa hedduu wajjin qabxiilee babbareeddoo adda addaa kan wajjin kaafnu ta'ee dura dursoo sagantaa keenya kaarraa du'aayii manguddoota keenyaa yookaan du'aayii hayyoota keenyaatiin eegalla. Duraan dursee obboleessa keenya Muhammad Yusuf sheekha keenya Sheekh Abdurrahmaan asitti as nu ga'uudhaan akka du'aayiidhaan sagantaa keenya kana nu bareechitan kabajaa fi ulfinaan isin gaafan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi waayyaanne kana galmaan nu haa gahu. Rabbi bakkaan nu haa gahu. As gahuu kennaaf galanni Rabbi haa gahu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbiin asiin nu ga'e duuba nun deebisini ammallee warra itti fufu Rabbi nu haa taasisu. Warra waan kana yaadee bu'uura waan kanaa tahee waan kana oofe Rabbi umrii isaanii haa dheeressu. Rabbi yaada yaanne kana galmaan kan nu gahu haa ta'u. Baankiin kun waa hedduu of keessaa qaba. Maqaan ittiin bu'uureffamillee yoo dhageenyu maqaa seenaati. Haa ta'u inshaallah Rabbiin ammallee ka of duratti deemee yeroo gabaabatti mul'anni isaa dheeraa ta'u Rabbi haa taasisu. Baankii laafas gargaaree dadhabas gargaaree akka biyyattii tanaatitti tokkoffaan mul'atu Rabbi nu haa taasisu. Tahafte Rabbi itti nu haa guutu. Dubbadhama jennaan dubbanne malee nama hayyuu hagana ga'u kana fuuldura dhaabatanii dubbatuun akka ammaa miilli nu hollata jirti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والغيب إذن والغيب الكي رب نوهاقود رب نوهامل كيس والجل رب نوهاقود تقو رب نوهاقود نمي تقو تاي بكتا كتلي موام رب تقو نوهاقود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بانكين Raammis akkuma isaan jaan hayyoota keenya rabbiin jazaa isaaniif haa kafalu. Baankiin Raammis laga kana keessatti hayyuu tokko gaafadhee laga kana keessatti Booranaa fi Bareentoo wajjiin abbaan isaanii guddise laga kana keessa wajjiin taphachaa guddatan waan jiru seenaan Oromoodhaa baay'een ibsa jechuudha. Lagni kun dhugumaanuu laga seenaa qabu. Akka addunyaatti siistamoota addunyaadhaa sadii jira. Addunyaan siistama sadii adda addaa keessa dabarte agricultural system ka jennuu fi siistama
qonnaa yookaanu siistama qonnaa kan lafa qotanii bahii achirraa harkattuun hawaasa fi guddisaa deeman siistama kanallee addunyaan karaa adda addaatiin guddisaa tartiiba adda addaa keessa turte kanarra gara industiriyaal gara faabrikaalee adda addaatii fi siistamoota adda addaatti dabarte kana keessa kutuudhaan sarvis waan jaaniin jira tajaajila jechuudha irra hedduu har'aan tan addunyaan siistama sadeenu lamaanuu bira kuttee gara siistama sarvisa kanarratti haalaan xiyyeeffannaa kannanii jiran kana keessa sarvis ka jennuun baankiin tokko jechuudha nuti immoo akka hawaasa keenyaatti sadarkaan irra jirru gara industiriyaal sanirratti illee hin ceene jechuudha wamakaani rijaal akkuma bootaa hundaa'u dhiirumaa jira jaansan dhiirti zamana kana jirtu isinuma kana jechuudha bakka tanaas dhiirti jirtu bakkaafis dhiiraa jira dhiirti numa kanaa jira jechuudha hawaasni keenya kun namni fuula dura jiru khabiraa kaatiif duratti eegduun jiru anumaafis kanaa jira jechuudha hawaasa kanaaf waa yaaduun karam hawaasni keenya kun fuuldura tattaafataa pilaana kaayuun karaa addunyaan deemuu jirtu ija banannee hubannee gara san addunyaa ummata keenya ceesisuun anaafisii kanarratti dirqama lammummaa dirqama islaamummaadhaati jechuudha nabiin keenya zabana san keessatti afaannan adda addaa akka barataniif sahabota ergaa turan yeroo san hubataniiti jechuudha kanaaf hawaasni keenya fuuldurri alaamaan garri fuuldurri hawaasni keenya ta'u dhaloonni dhufu maalitti akka achi tarkaanfachiisu anaaf atirraayis waan kana beekuun irra jiraata sanii fi baankii kanaas addunyaan irra hedduun maaliif gara baankii kana ceeti jechuu qorannoo waggaa irratti taasisnu waan ciccimaa baay'ee harkannee jirra jechuudha kanarratti ibsa gabaabaa waa'ee baankii kanaa kan nuuf godhan hayyuu keenya muhayyaddiinii fi akkasuma hayyuu keenya beekamaa Dr. Usman gara waltajjiittiin afeera ibsa waa'ee baankiidha gabaabsanii akkanoo kannaniif jechuudha waluma dhufuun keenya kunuu barakaadha waan ta'eef gara waltajjiitti akkanaa dhufaniif naaf afeera بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن قلتومي عثمان أحمد نانجاني هندي خيسانو شكوتين تاني علماء تاني أبوتين كابينيا نموني دلدل خيسة جرتن وري يامين شخينيا لجيساني دفتن هدو قلتوما يسنين جنة أكما بيتن قاوني واليامنيف لما هوجيلاتي لما دلدل خيسة جرتني نموني بيتني دلدلكم بفخامين فويا وانجو نمو متا خيسة قبا نيادا يجو بانكين الدنيا تنرتي نمني مالك إفي قفان قدتشوني والفاتا إفي في الليل تولي لك إسو قبا تكامو قامني توقف لك إسي والدي غريدي مجراجو دندا يجو نمني يادا قبا خايو قبا حملي قبا حملي سنرتي وان سيستم توقف حالة توقف إسا دي غروتو برباكي سادا so waan kana wali ibsuu fi haala irra geenye akkamit deemna isinis nuti hundinuu carraa kana keessa akkamit fayyadamne fuuldura deemna wama ja'urraa waan gaggabaabaa takkaalam waliin jennee wanni kun mana keessanii itti hirmaadhaa abbaa itti ta'a isinii jechuuf dhufne kana kabajanii nu dhufuu keessaniif hedduu isin galatoonfanne jechuudha. Kanatti aansee ulamaa'in teenya ni jiranii abbootiin qabeenyaa ni jiranii yaada walirraa fudhannee akkamit deemna waan jiru wajjumaanuu lafa kaayennee haala keessa jirrus xiqqoo seeran adda addallee waan ba'aa jiraniif sanirratti suballaa walii kanninee kana mataa keessa qabatanii irra deebi'ee galatoomaa isinii jechuun barbaada. Haala tokko tokko haala qabatama waliigalaa baankii wal qabsiisee fi Raammis baankii Raammis maal keessa dabree arra eessa jira waan jiru isiniif hima. Natti aansuudhaan obboleessi keenya Muhayyaddiin innis nama daldala keessa akkuma keessanitti jiru ana nama barsiisaadha. Innis muuxannoo isaa tanuma isinillee hin beektan agartee akkaataa baankii itti hojjetan baankii ifii dhaabbatuun namni keenya ifii itti hirmaatee baankii dhaabuun itti miseensa ta'uun faayidaa akkam qabaa daldaluma nuti harkaa qabnu kanillee bifa kamiin nuuf fooyyessa waan jiru muuxannoo qabatamarraa innis haasoo gabaabaa nuuf godha. So khara marii keenyatti dabarra jechuudha. Akkuma isin himee nuti walgahii tanarraa namni keenya hirmaatuu qaba jenna. Hawaasni biyya tanaa hawaasni magaalaa Adaamaa baankii tanatti hirmaatee baankii tanatti akka abbaa ta'uuf afeeruudhaan dhufne jechuudha. So dhumarra
akkaataa itti sheerii binnus wanti jennus hawaada galus habitus walii ibsineet adda baana saniif as jirre jechuudha. Gabaabumatti hogguu waa'ee baankii dubbannu baankiin waa lama. Baankiin ifii mataa ishiitiifuu daldala takkaan aggate jechuudha. Mataa ishiitiifuu dalagaa mataa ishii dandeesse seenaa biyya teenyaa keessatti yoo kaayaa dattantee amma sa'aa tana baankii 18 jira baankiin daldala. Lama mootummaatii 16 dhuunfaati. Okay? So siistamni amma reefu isinii himaa ture sun waan nun hayyaminiif namni keenya hedduun adeemsa hojii baankii kana keessa hin galle jechuudha. Baankiin Islaamaa immoo seerri akkaataan itti hojjetan walaa dhabu malee biizinesni nuti bifa shari'aa eeguun daleenaa ta'u malee biizinesi bifa saniin guddataa. Baankiin Islaamaa immoo adeemsa seenaa addunyaa keessatti illee beekamaadha. Yeroolee baankiin kun rakkatanillee rakkanne jechuudha. Maaliif maallaqa hin kireessinu. Baankiin Islaamaa maallaqa hin kireessu. Maallaqa hojii keessa galcheet maallaqni sun hogguu bu'aa buuse. Bu'aa san adda qooddatee jechuudha baankii fi namni baankii irraa liqeeffatu. So maallaqa kireessuu osoo hin ta'in maallaqa hojjechiisa baankiin Islaamaa. So kana basically sadarkaa bu'uuratti waan kana namni hundi hubachuu qaba. Baankiin kun maallaqa liqeesseet maallaqa san kiraa irraa guura jechuudha. So kana waan ta'eef baankiin mataa isaatiifuu daldala. Halamadaa daldala biraatiif ulaa bana baankiin. Akkana jechuun maali namni tokko abbaa qabeenyaatis haa ta'u hayyuus haa ta'u nama fedhe haa ta'u yaada mataa keessaa qabaata. Meeshaa magaalaa irratti barbaachiftuu takka argee waan kana osoo asitti oomishne jechuu barbaada. Takka ammoo osoo daldala biroo keessa jiru daldala san caalu yaada maallaqa harkaan qabu akkam godha. Yeroo hunda maallaqa ifiitiin waa daldaluun ni ulfaata. Saniifuu qaama tokko instituutiona tokko dhaabbata tokko yaada isaa sallaalee qoratee yaadni kun yaada sirriiti yoo jee maallaqa kannee fi hojjechiisuu barbaada jechuudha. Kana namni haaromninis namni daldala keessa jirus yeroo takka illee irraan duloomu. Qabxiilee tana yaada tokko tokko itti deebisin yaa gabbisu. Baankiin maaliif barbaachisa yoo jennee baankiin daldala bu'aa qabu akkuma reefu jennee hojii uuma mataa isaatiif caasaa bal'aa qaba. Hojjetaa hedduu nurraa barbaada. Dhaabbileen pirojektiileen baankiin faayinaansii godhu baankiin amma fakkeenyaaf akkuma reefu isin hime yoo faabrikaa namni dhaabuu fedhe faabrikaa kana baankiin pirojektii kana laalee yoo itti amane fandi godha jechuudha. Faabrikaan kunis nama hojii keessa galcha. So wealth creation qabeenya uumaa namtichi kun faabrikaa dhaabee hogguu bu'aa argate qabeenya uumaa biyyaafis nama hojii argatu saniifis abbaa qabeenyaatiifis baankiifis nama sheerii bitatee baankii kana keessa jiruufis hundaafuu sadarkaa isaan itti gartee qooda qabaniin walii argataa deeme jechuudha namu. Daldala babal'isa. Akkuma reefu isin hime namni daldala xiqqaa wayii keessa jiru guddatuu barbaada. Qabeenya ifii qofaan guddatuun waan hin danda'amneef saniifis bifa itti babal'isu uumaa. Khabiraa bittaa fi gurgura ni saffisiisa akkuma beektan namu bittaa fi gurgura haalaan saffisiisa jechuudha. Baankiin garantii kannuu wantoota adda addaa jira wantoota muhaddiinillee irratti nu hidhuu jira. Khabiraa yoo hojii takka keessa jiraannee hojiin sun laafte hojii birootti dabruufis akkuma amma jenne yaada keenya san fuunee bifa kanaan hojii birootti galuudhaaf nu fayyadaa jechuudha. So business transformation illee nu fida. Akkuma reefu isin hime maallaqa liqeessanii kireessanii kiraa san kafalaniif. Kun immoo maal godha amma namni baankii amma nuti yaadnu kana keessatti qusannaa jira. Qusannaan kun akkanumatti wadi'aa haana ta'u amaanaa jee kaayuu danda'a. Tirfis ittiin argatu malleen isaatis hin tuqamu gaafa fedhe fudhate jechuudha. Kammoo namni bifa birootiin kaayachuu danda'a. Investimentii halaal ta'e isin itti hirmaattan hundatti malleen qiyya isaa hirmaatu jee itti galcha. So maalleen sun hogguu bu'aa buuse bu'aa sanirraa bifa itti argatu jira jechuudha. Hojjetee maalleen sun gabbee namaa liqeeffamee takka pirojektii wayirra oolee so qusannaa hawaasni bal'aan godhu kana bifa investimentiitti jijjiiree jechuudha. Hojiin tun fakkeenyummaa uumti jennee yaadna nuti. Yoo waan kana itti amannee dhiibnee bakka hin geenye okay hojiin baankii qofaa miti hojiin babal'oon amma dur namni muslimaa hedduminaan suuq irratti hirmaata. Naganni amma suuqii bira kutee jira. Okay? Kaampaaniilee adda addaati. Kaampaaniin biyya bira kutee transnational boordara daangaa biyya takkaa utaalee namni tokko as ta'ee Keeniyaan naggada, Ugaandatti naggada, South Afrikaan naggada,
Ameerikatti naggata Ingiliizi naggata jechuudha. So suuqii safara keessarraa utaaleet sadarkaa biyyoolessaa sadarkaa addunyaarra jiran akkanneerra. Sadarkaa naggata kan hunda keessa galuuf baankiin ifiifuu ni deeggara. Yoo baankii tanarra milkooyin immoo milkaa jira alhamdulillah. Biiznesoota akkanaa kana wajji hojjechuufillee fakkeenyummaa uummata keenyaa uuma jennee yaadna nuti bifa gabaabaanii. Kuni bu'uura yaada baankii eefan hagana isinii mee booda obboleessi keenya waan itti akkuma jiru ta'e nuti maalirra jirra baankii Raammis maalirra jirti waan jiru gabaabumatti isinii himuuf baankii dhaabuuf hayyama lamaa barbaachisaa hayyama duraa sheerii gurguruu fi siistemoota tokko tokko deeveloopu godhuudha. Sheerii gurguruutti jirra sadarkaa xumurarra jirra isiniif himna sanis halammadaa hojiitti galuuf operational license waan jedhamuun nu barbaachisa. San godhuudhaaf sheerii fixuu dokumantiilee qophaa'anii jira. Dokumantiilee san fixuu fi pirezidaantii qopheessuu yaa'ii waliigalaa godhuu boordii filuu wantoota akkanaati. Suni oguu sheeriin gurguramee dhumee deema sun adeemsa keessatti jira. Sheerii yeroo xiqqashoo booda waan fixnuuf dokumentii qopheessuu fi wantoota baankiin biyyoolessaa nurraa barbaadu kana guututti dabarra jechuudha. So haalli jiru kana qabxiin tun qabxii jalqabaati. Haa ta'u asitti isiniimuuf namoonni tokko tokko akka if hin dhaamonneef baankii wama hundaa'u yaadarraa eegala. Jalqabni yaada nama tokko yaada takkaa nama lama sadii namoota hojii jiruu yaada sana hogguu eegale namoonni yaada sanitti amanan walitti qabamanii zeen eefa yaada sanitti amananii koree uummatanii ogeeyyiitii ifitti ida'anii dokumentii seerri barbaachisu ni guuttatan zeen hayyama fudhatan jechuudha. Saniifuu namni wal amanu namni wal beeku namni walitti dhalaa dhufee baankii banuu rakkoon qabu adeemsuma jiruuti. Baankoleen amma dura uumamanis akkana. Namni akkuma wal beekuun akkuma walitti dhalaa'uun akkuma bifa adda addaatiin walitti dhufuun walitti dhufee yaada kanarra wal amansiisee hojii deemu. Saniifuu waan seerri hayyamu jechuun kun adeemsi baankiin hundi keessa dabartellee adeemsuma kana ulaan baankii tanaa immoo nama hundaafuu banaadha. Abbaan fedhe seerrilleen akkasuma jira nutilleen akkasumatti itti hojjetaa jirra. Abbaan fedhe bitataa jira. Miidiyaa biyyattii guutuurratti ibsaa jirra. Itti hirmaatee abbaa itti ta'uu danda'a jechuudha namu. So bifa saniin hubatuun hedduu barbaachisaadha. Kuni kan reefu isinii qabxiilee reefu isinii hime dhumarratti maalin isinii himuu barbaada xiqqashoo baankiin biyyoolessaa yeroo gabaabduu yeroo dhaluwas seera haaraa baasee jira. Seera haaraa kana namoonni haga tokko gabaabumatti isinii ibsuuf wanni jiru maali? Wanni jiru seera haaraa seerri kun nuti immoo already haalli nuti amma hojiin nuti amma keessa jirru almost baankii teenya nuti gama dhumarraan jirra. Miliyoona 400 gurrannee jirra. Namni bitatee jira. Gama dhumaa jirti jechuudha hojiin teenya. Torbaan irrallee wal ga'ii irra turre torbaan dhufullee wal ga'ii jira. Abbootiin qabeenyaallee itti hirmaataa jiran jechuudha bifa gaariidhaan. Kana beenee wanni nuti amma dhufneef carraa walii bal'isuuf dhugaa dubbatuuf carraa walii bal'isuu jirra. Namni keenya hirmaatu waan jiru bolola akkasii nu keessa jira. Saniifuu nuti amma as geenyee jira. Okay? So guyyaa 15 takkaa guyyaa 20 booda adeemsa sheerii gurguruudhaa cufuu barbaanna. Maaliif akkuma reefu isiniin jee wanni nurraa barbaadamu hedduudha. Dokumentii jira wantoota adda addaa waan jiruuf gamas dabruuf yeroo gabaabduu qabna. Wanni ifa walitti himnu jechuudha. Seera haaraa beekanaanis wal qabatee yeroo gabaabduu qabnaa dafnee fidnee gamas dabruu barbaanna. Saniifuu bakkiteen nuti jirru asii inshaallah obboleessa keetiin dabarsaa yaadaan gaafiidhaan waan jiru bal'ifnee gama namuu waan bitatuu barbaadus walii himnee gama gartee namoota hirmaachanis hirmaachifnee gama goolabbitti deemna walitti dheeressuun namuu silaa gurraa qabdanii wanni ifan ta'in gaafii yoo jiraatti ifa walii goona wal gaafannaa mariini mari'annaa carraan nama hundaafuu ni kannama inshaallah asumatti irraa bu'aa obboleessa keenya mu'addiin ittiin isin dabarsa. Galatoomii waamicha keenya dhageessanii dhufuu keessaniif baay'ee isin galatoomfanna. Wanni hafelleen hin jiru waan cufa obboleessi kiyyaa takka takkaan tartiibaan kaasee fixee jira. Ooma sadii gaggabaabduu isinii dabaleetiin madraka gama ustaaza keenya Abdurrahmaan Huseenitti isin achi deebisa.
tokkoffaan maali hubannaan baankii seerri maal barbaachisaa waan jiru hunda obboleessi kiyya kaasee jira. Wanni nama tokkoffaarratti kaasu conventional baankii fi conventional baankii jechuun baankii dhalaan daleeduu fi interest free banking yookaan shari'aa based banking kana garaagarummaan isaanii maali? Dhugaadha waan cufanii beektan wal yaadachiisuun gaarumaa fi waan takka isinii kaasna conventional wanni adda godhu islamic yookaan immoo interest free banking kana nama musliimotaa bichaatu itti dalagata jechuu miti yookaan immoo biyya musliimaa bichaatu itti dalagata jechuu miti. Warreen akka amma UK English ni qabdi, Germany tu qaba, biyyoota musliman tahin hedduutu itti dalagata jechuu shari'aa based banking kana. Bu'aan isaa ammaas akkasumatti guddaadha. Conventionally wajjoo hawali laallu taate masalan yeroon addunyaan akkaan khasaarte September 11 hajaamu san September 11 booda addunyaan guutuun crisis world financial crisis yeroo uumamu san keessatti baankiileen addunyaan gurguddoon irra guddaan khasaaranii turan. Yeroo san keessatti ammoo interest free bankingiin warri hojjechaa ture khasaaraan irra hin geenye. Warrootuma Eurooppaa keessatti dalaguu akkuma amma jenne kana Britain Islamic Bankii guddaatu jira. Inni illee khasaaraa yeroo sanitti irra hin geenye jechuudha. Maaliif akkuma beekamutti akkaataan isaan itti dalagan bifa naggadaatiin dalaganii zulmii firraa eeganii bifa qumaaraatiin diil hin godhanii so waan ifa dhibbatti qabatama qaburratti waan dalagu waan ta'eef interest free banking kun irra filatamaadha jechuudha conventional irra. Khallamadaa maali dhugaadha namni tokko share yoo habitu taate invest yoo habitu taate maali wanni kun naggata. Wanni amma isin itti hamaa jirru kun naggata. Bifa islaamaatiin daleedii riba ala daleedii jechuu bichaan faayidaa nuuf hin qabaatu. Faayidaan bu'aan jiraachuu qabaa jechuudha. Bu'aan nuti asirratti invest godhuudhaan arkachuu dandeenyu maali yoo hajannu taate masalan baankiin kun hogguu hojiitti galee dalage booda bu'aa waggaa dhufurraa dividendii kafala jechuudha. Dividendiin inni kafalu kun waggaatti istrii Itoophiyaa yoo booda deebinee kan laallu taate guddatti parsantii 40 ilaa 50 kanaa ol bu'aa buusaa jiran jechuu baankiileen amma dura jiran kun. So Islamic yookaan immoo interest free banking kun bu'aa kanarra fida jannee yaanna jechuu. Maaliif akkaataan inni itti dalagu almost bittaa gurgurtii keessa seena jechuu. Muraabahaa, mudaarabaa kanaan waan musharakaanis ni dalaga jechuudha. Yoo seerri Itoophiyaa ammatti hin hayyamu fuulduratti yoo hayyamu taate musharakaadhaa keessaas Islamic bankingiin yookaan interest free bankingiin kun waan seenuuf bu'aan isaa ni guddata jennee yaanna. Waan waggaa dalagerraa dividendii kafala jechuudha. Amatu dividendii kana namni fadhu bu'aa isaa sanni fudhata, kafadhu immoo reinvest godhuu danda'a. Bu'aa argame kana reinvest godhaa kaapitaala baankii sheerii baankii keessatti qabu san guddifachaa deemuu danda'a yookaan immoo bu'aa san waggaatti fudhachaa deema jechuudha. Bu'aan tokkoffaan kana bu'aan lammadaa maali? Share value. Akkuma obboleessi kiyyaa Dr. Usmaan kaasetti share value isaa warreen amma akka Awaash yoo kalaallu taate bu'aa duraan sheeriin tokko Raammis baankii yoo fudhannu taate kuma takka. Humni tokkittiin tun maal ta'uu dandeessi jechuudha. Vaaliyuun isaa ida'aa deemuu jira. Ida'aa deemuu danda'a. Akkuma amma kaasetti ilaa 30 warra gahee jira jechuudha. San jechuun maal jechuudha? Sheeriin takkittiin arra nuti binnu tun kuma takka yoo xiqqaate 20 namni tokko bituu qabaa. Wanni hundee bu'uureessitootaa ta'uudhaaf 200 fi sanii oliin bituu qabaa jenne. Masalan namni tokko miiliyoona tokkoon ka'ee yoo ka'arra kabitu taate wanni inni kaayesan maal jechuudha? Miiliyoonni takkittiin san vaaliyuun isaa amata 5 amata 10 booda 30 gahuu sanii ol dabruu danda'a. Akkuma sochii baankii akkuma baankiin bu'aa bitutti share vaaliyuun isaa guddachaa deema jechuudha.
akkuma stock market irratti amma addunyaa irratti arginu kanatti kuma tokkoon bitamee kuma 200 gahuu danda'u mala akka inni kaasetti muuxannoo jirturraa kuma 30 yoo kajannu taate miiliyoonni takkittiin arrabinneetuun maal taati jechuudha faayidaan isaa vaaliyuun isaa guddateeti miiliyoona takkittiin tun miiliyoona 30 ta'uu dandeessi jechuudha kana godhu maali sochii yookaan bu'aa kaapitaala baankiitiitu saniin gahaa deema jechuudha vaaliyuun isaa gabbachaa deemeeti miiliyoona 30 bu'aa harkachuu malla jechuudha yoonii fi namni san gurguree bahuu fedhe taate maallaqa hagas gahuun gurguratee baankii kana keessaa yookaan cinaasaa gurguratee bahuu danda'a jechuudha kuni faayidaa lammataa kan yoo baankii kanarratti invest goonu taate harkachuu dandeenyu kan lammataa sadaffaan maali loan facility liqeeffachuu danda'u kaapitaala biraa mana osoo hin qabsiisne sheerii as keessaa qabnu kanarraa maal godhuu dandeenya jechuudha sheerii kana keenya kana qabsiisnee baankiirraa tajaajila liqii itti argachuu dandeenya liqiin mana osoo hin qabsiisin jechuudha kuni amma liqeeffachuu kana akka waan addaatti laallanuti hawaasni keenya hin hubanne jechuudha guddatti wanni filannu maali maallaquma fi hanguma qabnu san garagaggalchuu filanna financial institutionii keessaa hawaasni keenya fayyadamaa hin jiru kana hubannoo gahaa argachuudhaan fayyadamaa deemuu danda'uu qabna maali financial institution irraa waa fudhachuun akkamitti nama fayyada baankii kanarraa liqeeffachuun akkamitti nu fayyada masalan namni tokko miiliyoona 10 yoo qabaatu taate waan miiliyoona 10 yookaan miiliyoona 100 yoo qabu taate fooqii miiliyoona 100 kaan achirra gannaqee jaaruurra parsantii 20 godhee fooqii 5 jaaruutu irra caala baankii irraa alaan ribaa alatti liqeeffatee fooqii 5 yoo jaaru taate lama yoo kan hojjanne taate sadeen kaantu hojjeta sadiyoo ni fi naannoo san gabaan kan qabbanaa'u taate lameen kaaniitutu hojjeta maallaqaas deebisee nutis kiraayisirraa nutiisuu danda'a jechuudha kun maal nu godha akkuma warri adiin jedhu don't put all your egg in one basket baskeetii takka keessa akkan keenya waan nu gargaaruuf faayidaa kanaas baankicha kanarraa argachuu ni dandeenya gaaraantii ammas wantoota tokkoof gaaraantii yoo kan barbaachisu taate sheeruma achi keessaa qabnu kanaan gaaraantii goonee gaaraantii barbaannu san wanni irraa fudhachuu dandeenya jechuu baankicha kanarraa fudhachuu dandeenya wanni sadaffaan maali investmentii gizee yaannu namni tokko invest yoo godhu waa lama kalaallachuu qabu lameen inni laallachuu qabu maali investmentii kana huguun godhe maal bu'aa irraa naa qabaadha bu'aan yoo xiqqaate gabaabsinee gizee keenyu afran kana bu'aa afran kana investmentii arra goonu kanarraa argachuu dandeenya jechuudha kalamadaa investmentii namni tokko gizee yaadu wanni inni invest irra godhu san seef ta'uu danda'u qaba hagam takka seefi riiskiin isaa hangam takka waan jedhu so investmentiilee biraarra moor baankii irratti invest godhuun irra seefi maaltu seef godha wanni invest goonu kana seef jechuudha irra amantii just lose godhuu dhabuudha investmentii hojii gisee riskiin isaa maali jennu lose godhuu probability lose godhuu xiqqaachuu jechuma so kun akkamitti ta'uu danda'a yoo jennu taate mootummaan yookaan immoo National Bank of Ethiopiaan to'annaa cimaa irra gaggeessiti jechuudha maallaqa arraan tana baasan kana abbummaan fadhee baankiin kun hanga dhaabbatee hojiitti seenuu abbummaan fadhee akkaawuntii san keessaa tuquu hin danda'u haga naashinaal baankiin hayyama kan nutti taakka kalamadaa maali wanni namni kun amma promootoroonni warri maallaqa sassaabee baankiin kun akka dhaabbatuuf tattaaffii godhuu jiru kun gaheen isaa hanga biizines laayisensii fuudhuuti business license fuudhu sanumaafuu akka baleessi keenya Dr. Usman ibsetti National Bankiif dhiheessuu qabna prezidaantiin baankii kanaa eenyu ta'uu qaba amma business biraatti ammoo sheeriin yoo kadhaabnu taate abbaa feenee maaneejara godhachuu dandeenya baankitti immoo akkasii miti namni waan kana hogganu gahumsa gahaani qabamoo hin qabu kan gamaaggamu eenyu kan xiinxalu National Bank of Ethiopiaatu laala
namni kun bulchuu ni danda'a maallaqa kana baankii kanaan deemuu ni danda'a waa hedduu laala wanni inni ilaalu maali takka muuxannoo gahaa qabaahiidha amata waggaa dheeraa itti aanummaa maaneejaraatiin yookaan sadarkaa maaneejarummaatiin hojii kana gaggeessee jiraahi gahumsa ni qabaahi takka khalammadaa amantummaa ni qabaahi hojii waggaa dheeraa hojjete kana keessatti badiin inni dalagee jiru maali hannarratti ni hirmaate waa liqeeffatee liqeeffachuu liqiisan galchuu ni dadhabe waa hedduu kiraayiteriyaa lafa kaayaniiti bifa sanii ilaalan jechuudha namni kun gahumsa ni qaba bulchuu ni danda'a yookaan bulchuu hin danda'u waan jiru murteesseeti san booda wanni kun hojiitti kaseenuu danda'u jechuudha. So naashinaal baankiin xiyyeeffannaa guddaa waan irra keessee gamaagamtuuf biizinasni kun eega san boodallee even pirezidaantii eega filan boodallee murtii pirezidaantii kanaa yookaan immoo baankicha kanaa sochii isaa laalaa deeman jechuudha. Hagam liqeessuu qaba baankiin kun. Humnaa ol yoo liqeessanis hufuu danda'a baankiin kun akka saniis hin hufne akka kasaaraa guddaanis irratti hin geenye yeroo irraa yerootti baankicha kana to'annaa cimaa irra gaggeessaniiti waan tiisaniif wanniin isaa jabaachaa deema jechuudha. Faayidaan baankii guddaadha jenne akka waliigalaatti maayii kaniin kaasee irraa bahu tokko maali bu'aa guddaa qaba maaliif maallaqa arra baasne kanaanii miti kan dalagu baankiin kun miliyoona 500 amma akka horoora keenyaatti biliyoona takka walii sassaabuudha biliyoonni takkichaan kun nu oofsisaa nu hojjechisiisaa miti maalleen itti hojjetan kun masalan biliyoona 5 amma murtaawee ol qabu baankii 3 qofa garuu sochii guddaan bikin irraa argamu maallaqa hawaasa irraa dhufu waan ta'eef namni tokko amma ka'ee baankii fiifiin dhaabaa maallaqa gahaan qaba biliyoona 2 qaba biliyoona 5 qaba yoo jee dhaabuu hin danda'u maaliif faayidaan bu'aan guddaan waan asirraa dhufuuf hawaasni bal'aan waan fayyadamuu qabuuf yoo xiqqaate nama 20 dhaabuu danda'ama jechuudha faayidaan isaa guddaa waan taateefi achirratti irraa baha waan dhageeffataniif galatooma. Obboleessa keenya Muhyiddin Fakhruddinii fi akkasuma Dr. Usman baay'ee isin galateeffannaa ulfaadhaa isin jenna ibsanoo kannitaniif waa'ee baankii irratti qabxiilee babbareedduu baay'ee kaastanii jirtanii yoo rabbi jee warra ummata keenya kaas jiranii fi hawaasa keenya yookaan hayyoota keenya kaas jiranii fi haala jiraniifis ibsi keessan gahaadha inshaallah ummata keenya saniin duratti waan isin jechuu barbaadu dur hawaasni keenya rakkoon qabu hawaasa dachiin isaanii bal'oodhaa turte yooni fi harargeen garri gadii bal'atte dhiphatte garri olii kun caakkaa ture ol deeman rakkinan qabu yoo kun rakkatte gara baalee achi lafti caakkaadha rakkinan qabu oromiyaa keessa baala mukaatii fi muka nyaattee jiraachuu dandeenya ture ilmi tokko yoo dhalate dachiin rabbii bal'oo turte dur arra oromiyaa keessa ani oromiyaa keessa bakkaan hin dhaqin hanga ammaa boorana qofaan hin dhaqini dachiin rabbii ta duwwaaraa takka illee hin jirtu jechuudha dhaloonni dhufu kun yoo siistama keessa naqaan deemne garri inni deemu nama yaachisa jeetii yaada jechuudha. Wallagga ani baay'ee caakkaa seetii yaadaa ture hoggaan dhaqu waa takka lafti hin jirtu ummanni keenya kaasirraa ol gariin isaanii lafa barbaade dhaqee lafa dhabanii jiran magaalaa immoo namni biraa akkuma isin agartan kana siistama adda addaa waldaa adda addaa waan adda addaatiin namni biraa qabatee jiru nuti keessa hin jirru siistama kana haala addunyuma tanarra hoggaa qorannee ilaallu siistamni tokko siistama siyaasaas tokko siistama diinagdeeti aljaziiraa bantuus BBC bantuus hoggaanii fi zeenaa yookaanuu oduu hoggaa fixe oduun ta siyaasaati oduu siyaasaa hoggaa fixe maal itti aansame akka isin argitanitti oduu iqtisaadiyyaa yookaanuu oduu diinagdeetii itti aana addunyuma tanarratti wanni lamaan kun wajjiin jechuudha tapha kana lamaan keessatti nuti namni sadarkaa lammaffaarraa jiraatu malee akka addunyaatti immoo sadarkaa takkaffaarra ka jiru taphni ka diinagdeeti tapha diinagdee kana keessa biyya tana keessatti duubatti hafaa jirra siistama hawaasa keenya gara fuulduraattis balleessinee yaaduu qabna jechuudhaan dhaloonni dhufu kunis yoo gara siistamaa jijjiiraan deemna dhaloonni dhufu kunis garritti deema waan hin jirreef tartiiba godhuun nurraa eeggama waan ta'eef akka hayyoota tokkotti akka mataa keenyaattis diinagdee harkaa qabnu xiqqoo tana gara siistamaa yoo naqaan deemne rakkoo dhufa akkuma ammaa tana Muhyiddin fi doktorrii jechaa turan kana jechuudha fuuldura qabeenyuma keenyaa hoo gaaraantii hin qabu jechuudha baankii banachuu jechuun qabeenya kee tokko asii fuutee hoggaa baankii tee kaayyatte tee tana keessattis wayii sii dalaga hoggaa ifiitti dalagatu jirtus wayii sii dalaga siistama karaa tokko isii wajjin dalaguu feetus karaa sii bana
دايركشن ديلا خنا خايفي خينياف غورچو قبنو سون غوراتين برتا اوتو وان جروف ها ترتيبا خنا نينو يچوتو غرا بانكي رامس تكيسي يامنو تاسيسه ان شاء الله